Kunundi jaalalafi kabaja goota qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenya abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawaar Mohammad Talaab kabaja qabanii kaa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoo jechuudha. Sagalee guddoo kan taatanii jechuudha. Jaalala kabaja abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammata irraa qabanii arragaa guyyaa addaati guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyattis hin taane ragaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaa sun modeelli kaa'in hafe arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha. Hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin Serata ega. Si. Salamu alaikum. Ummanni ta'a. Egaa kunundi jaalala kabaja jaawwan qabanii. Iddoo keessan taphataa waliin iddoo kenna sagantaa akka hin qabnu. Egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Agdi zaareen qanuu rafamee yemmuu على سقطني يومي مرات يومي مرات أمدرت وين لما بقول كلامه أوروبا بجرمن بالورنبر كتما يتمركنوا أجدي يكدلوا أبات وتو يكرو تاتش يروح ما برسلهم من نزيم كلام يروح سمعش أجدي لسيالون كبر فكر الناس الناون سبعون دزيرو Kesumman da tabe kana tura dukkan mal nun jare shi da yau ga den ki mala ma dukkan ne na masallaci ce kana wani suri kun ka tahiye jamala mun sai mun dai pura ga ga kamera pura ko lagi ko tum kana ma dukkan ne sun ko ta ka sun je ku ba ido ma ji ko abba kesan wani upada suri ki na me ba ji suri ki na ci ga ma da me wani ku ba ka daga ga jariya to suri ka ka bata Ijoo yang muat magala ke jalur apa? Magala ke dari pura pura magala sama. Ila warna abad kanif. Warri mana lu kerese nama abad hiyaf nama ke sadara juta. Kode nu kohati na yo do hintabanni nama hibas na je chabi. Mani je tinne nuga ala. Egaa akkuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkamitti bahee hayyuu isaanii goota qabsaa gameessa kitaaba isaa hundaa biyya kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Egaa hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Faraans Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris Guruma kanan qophaa'anii akkuma keenya kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba gartee seenaa isaatii fi akkasumas bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankii hidhate sirna TPLF yookaan ammoo Ihaadeg buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohammad har'as gaa tarsiimoon imammanni haaroonis inni jira nuti itti beeynaa egaa akkanatti har'as baanee isa simachaa jirra gawween garmaa mutola jedhamu kunoo
Utagiri kami kan? Ayo. Har'a kan keessummeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya egaa kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombi fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya sirni eebba kitaaba Jawaar Mohaammed guyyaa irraantanaa bifa addaatiin magaalaa Jarmaniitti gaggeeffamaa oolee kun kana fakkaataa akkuma harkaa jirtan akkuma beekamu kitaabni kun kitaaba akka nukulaaraatti mootummaan PP bilxiqinaa sodaatee kanatti babbatisaa jiru fi Jawaar Mohaammed akkuma beekamu sirna eebbaa kan magaalaa Nairobi keenyatti godhuudhaaf qophaa'ee ture eebbi kitaabaatitti qophaa'ee ture haa ta'u malee sababa siyaasaatiif nageenyaatiif jedhanii hoteela guddaa kan kireeffamee ture baay'ina uummataatiif mijaa'aa waan jedhaniin sagantaan qabamee ture dabalee ture akkasumaan kunoo guyyaa irraa akkuma argaa jirtan kana kunoo milkiidhaan gammachuudhaan bifa adda ta'een magaalaa Jarmanitti kunoo qeerroo fi qarreen Oromoodhaa fi uummanni hawaasni Oromoo kan achi jiran hundinuu bifa adda ta'een Jawaariif ba'anii simannaa taasisaa jiru. Akkuma kana agartan kana simannaa qofa osoo hin taane haasawa goota Oromoodhaa Jawaar Mohaammed. Kitaabni kun kitaaba waan hedduu jedhu waan ta'eef seenaa Jawaar Mohaammed jalqaba raasee biyya Jarman magaalaa Nuurenberg tabbanii jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi tasannii abarsuu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman isbittaa mataa ol qabachiisnee mana saafachiisnee hin deemu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa Nordameerikaa Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Weelkaam akkuma kanatti simachuudhaan koongiraajuleeshin jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu galtee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jira hundi kennu jechuudha. Hanga ammaa nu bira jennu jechuudha. Kanaaf arraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norweey, Swiidin, Itaalii, Awustiriyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa sagantaan tartiibaan daawwataan deemaa hajichi keenya irra qabsaan keenya leencichi keenya kan boonkisu ta'a jechuudha. Halkanii guyyaa ofiisa Oromiyaa miidiyaan turtii ta'uudhaan kompiitaraa fi yoonasa'uudhaan yeroo inni itti Oromiyaa roraasee qabsoo qeeroodhaa Jawaar maal jechuudhaan achi taa'ee qeeroo karaa cufaa qeeroo maal taa'e jechaa qeeroo hoogganaa turetanii uummata Oromoodhaa dammaqsuudhaan akka isaan mootummaa wayyaanee hawaasa bal'aa fonqolchaniif hawaasa kabaja qabu hawaasa Oromoo biyya Jarman Oromoo gaggeessaa turte galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii arran gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira Awustiriyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Dimokiraasiin olaantummaa mirgi sabaa fi sablammootaa hiriyaan uummanni Oromoo biyya isaa keessa qabu gabbaa biyyummaa irratti kan uummanni Oromoo irratti hidhamaa irratti du'aa wareegamaa turan san gaaffii uummata Oromoo san hunda achi Jauh nama fantasi untuk jaf. Jadi bijak sekali tidak tuh. Tidak kayak tili fantasi jis kuliah yang gara-gara harga di kamar tuh dulu berapa sekali. Ini den kan kayak dia pesan lebih. Itu agami gara-gara gaba calon jis sudah. Tidak kayak timbang gula apa tuh dulu. Kesumbesan senarra an Sa'ad Ismail Yusuf di Jerman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Nikaka Jawaar Oromoodhaaf qaalidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf
tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi namoota gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Kanaaf yoo kanyatti jaalannaa rabbii kaasitiin gahee fuuldurallee qabsootti qaamsoo teessan karatti si harkaa wanta godhamillee galmaan si yaaduu jennaan akkasii galatoomaa. Ujian yang satu tiga egal lanjut. Mantukan kesan Syekh Umar Al Faruq kami terjita kena sunatan kebajikan Singapura. Atas mas obrolan cek kerana terjit. Amin. 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 Anda orang ada berbagi dan agama lawan penayar orang orang Indonesia. Ya kita terkait kamu semua. Ya orang kata kamu Indonesia. Ya kita terkait kamu semua orang kata kamu Indonesia. Amin. Ya kita kalau rumah ingat kamu jalan betul dengan setiap bahasa. Nanti itu saja. Ya kalau kamu Garap orang orang peluru, garap orang orang peluru, sama orang peluru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.